Akkam jirtu kabajamoo chaanalii kanaa fi kabajamoo maatii daa'immanii chaanalii kana subscribe gochuun waan hordofaa jirtaniif hedduun isin galatoomfadha. Amma immoo barnoota gaaffii maatii irratti hundaa'e tokko isinii qabadhee jira. Innis maatiin tokko tokko daa'ima qabatanii yeroo gara mana yaalaa dhufan daa'imni koo yeroo hedduu halkan hirriba keessa tasa hirribaa ka'ee baay'ee boo'a. Osoo rafaa jiru tasa ka'ee baay'ee boo'a kan jedhu. Maaltu kana fida maal gochuun qaba kan jedhu nu gaafatu. Meeshaa kanarratti qabxii muraasa isinii kaasaan gadhumaatti na hordofaa. Chaanalii kana subscribe hin goone tanaan subscribe fi like gochuun na hordofaa. Hiriyoota keessan daa'imman qabanis affeeraa. Daa'imman darbee osoo rafaa jiranii tasa boo'an isin mudachuun hin oolu. Tariitti daa'imuma keessan ta'a, tarii immoo ollaa ta'a, tarii obbolaan keessanis ta'uu danda'a. Osoo rafaa jiranii tasa hirribaa ka'anii kan boo'an jiru jechuudha. Keessumaa waggaa lamaan jalqabaa. Maatiin tokko tokko akka waan daa'imni abjuu naasisu abjootaa jirutti fayyadu. Daa'imman waggaa lamaa gadi tasa hirriba keessa kan yeroo isaan boo'an maatiin tokko tokko abjuu abjootaa jira. Guyyaa maaltu irra ga'eera, guyyaa maaltu tuqeera, maal ta'eeti guyyaa kan jedhu fa'aa wal gaafatu jechuudha. Wanta guyyaa irra ga'e shakkuu danda'u waan adda addaa abjootaa jira jedhanii yaaduun. Haa ta'u malee yeroo hedduu daa'imman waggaa lamaa gadi abjuun abjootan. Daa'imman waggaa lamaa gadi kanaan duras kaaseen ture abjuun abjootan. Sababni isaas abjuun complex cognitive thinking kan jedhamu sirni guddina sammuu daa'immanii sadarkaa sanarra hin geenye. Namni tokko abjuu abjoochuu fi sadarkaan guddina sammuu isaa ol ka'aa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf waggaa lamaan jalqabaa immoo ganaa sammuu isaanii guddataa waan jiruuf daa'imman hedduu waggaa lamaan jalqabaa abjuu hin abjootan yeroo hedduu. Kana jechuun xiqqoo waan guyyaa ta'aa olii xiqqoo gara sammuu isaaniitti dhufu jechuun abjuu naasisu, abjuu boosisu waan akkasii isaan mudatu jechuudha. Haa ta'u malee wantoonni akka daa'imman osoo rafaa jiranii akka tasa boo'an taasisan maal fa'i jennee ilaallee isaan kana keessa isaan gurguddoon kanneen armaan gadiiti. Kun egaa kan daa'imman waggaa lamaa gadiiti. Waggaa lamaa ol garuu daa'imman hin abjootu waan ta'eef, abjuu hin abjootu waan ta'eef tariitii ani isaan naanii kaan wareeranii ka'uu daa'immanii ta'uu danda'a. Kana ilaalchisee barnoota qofaatti hojjedheera isa ilaaluu dandeessu. Haa ta'u malee kana nama dubbataa jiru daa'imman waggaa lamaa gadi osoo rafaa jiranii tasa boo'an ilaalchiseeti. Kana maaltu fidannoo ilaalu inni jalqabaan beela'anii yeroo ta'u. Daa'imman ammaa nyaachuu barbaadu. Akkasumas immoo yeroo beela'an yeroon kennani ammeedha jechuudha. Fedhiin daa'immanii ammeedha. Yeroo beelli itti dhaga'amu immediately boo'uutti ka'u osuma rafanii. Kanaaf daa'imni tokko tasa hirriba keessa boo'uutti ka'e ta'an tokko kan kana fidu beela'ee waan ta'uuf harma kennuuf yookaan wanta nyaatamu kennuuf hin barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraan immoo daayippariin isaanii yeroo jiidhe yookaan yeroo akka isaan irraa jijjiirame barbaadan yeroo sana diskomfortiitti itti dhaga'ama. Kanaaf yeroo kana daa'imman osuma rafaa jiranii tasa boo'u jechuudha. Akkasumas immoo tariitii haalli qilleensaa ittiin tolle ta'uu danda'a. Tarii uffata itti baay'atee yookaan ruumii sana yookaan daree isaan keessa rafan to'ee ta'uu danda'a. Yeroo hedduu uffata itti baay'atee to'eeti akkasumas immoo tariitii itti qorreessa ta'uu danda'a. Kanaaf diskomfortii sababa jijjiirama haala qilleensaa yookaan haalli qilleensa isaan keessa jiran itti toluu dhiisuu, itti to'ee yookaan itti qorree ta'uu danda'a. Kanaaf kanas ilaaluu qabna jechuudha yeroo daa'imman tasa hirriba keessa boo'an. Akkasumas immoo dhukkubbii ilkaan biqilchuun dhufu qabaachuu. Keessumaa daa'imman naannoo ji'a 4 hanga ji'a 6 ilkaan biqilchuu waan ta'eef ilkaan biqilchuun immoo dhukkubbii qaba. Mallattoo adda addaa qaba ilkaan biqilchuun kana keessaa tokko dhukkubbiidha. Diskomfortii itti dhaga'amudha. Yeroo kana immoo ilkaan isaanii keessa naannoo bakka ilkaan biqilu isaan dhukkubu waan ta'eef tasa osoo rafaa jiranii boo'uu danda'u jechuudha. Kana ilaalchisuunis daa'imman mallattoo akkamii qabu yeroo ilkaan biqilchanii akkasumas immoo mallattoowwan kana fooyyessuuf maal gochuu qabna kan jedhu barnoota qofaatti hojjedheeraa isa ilaaluu dandeessu. Ammaaf garuu wantoota akka daa'imman tasa osoo rafanii boo'an taasisan keessaa tokko ilkaan biqilchuudha jechuudha. Akkasumas immoo sa'aatiin itti rafan jalaa jeeqamuun dadhabbiin qaamaatti dhaga'amu taayird yookaan faatiig yeroo ta'an daa'imman sa'aatii itti kanaan dura rafan sababa adda addaan jalaa jeeqamee boqonnaa gahaa hin arganne ta'an dadhabanii jiru taanaan osoo rafaa jiranii tasa boo'uu danda'u jechuudha. Inni gara biraan dabaree hirribaa tokko gara dabaree hirribaa biraatti darbu. Hirribni dabaree lama qaba. Hirribni namni rafu innis rapid eye movement and non rapid eye movement jedhama. Dabareedhaan wal jijjiiraa deemu jechuudha. Rapid eye movement and non rapid eye movement. Yeroo hedduu daa'imman rapid eye movement keessa rafu.
daa'imman osoo rafaa jiranii dabareen hirriba isaanii gara tokko gara biraatti yeroo ce'u rapid eye movement sleep gara non rapid eye movementiitti yookaan immoo non rapid eye movementiitti gara rapid eye movementiitti yeroo ce'an xiqqoo amala of baruu qabu waan ta'eef yeroo akkasii tasa xiqqoo boo'anii deebi'anii immoo rafuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo daa'imni hirriba keessaa tasa boo'u ofitti qabuun baachuun tasgabbeessuun dabalata wantoota kana keessaa kamtu kana fide jedhanii ilaaluun sirreessuun barbaachisaadha akka wanti amma ammaatti hin deebine. Tarii haalli qilleensaatti qorra yookaan to'ee yoo ta'e uffanni itti baay'ate yoo ta'e kana sirreessuu qabna. Daayiperiin isaanii immoo jiidhee diskomfortiitti fide yoo ta'e sana jijjiiruu barbaachisaadha. Beelaan yoo ta'e harma hoosisuu yookaan nyaata kennuufiin barbaachisaadha. Kan kana fakkaatu taasisuun barbaachisaadha. Akkasumas sa'aatiin hirriba isaanii jeeqamee yeroo ta'e immoo gara fuulduraatti sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Yeroo gaarii.